Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya Kello miidiyaa irraa odeeffannoon irra harkaa qabnu kunooti. Mootummaan Itoophiyaa qarshii miliyoona 10 ol ta'u ramadee waltajjii tibbana ABO fi KFO'n adeemsisan baajetaan tumsuu ajajaan ABO hime. Ajajaa olaanaan ABO haala yeroo fi siyaasa impaayeraa qabxii jedhu jalatti haasaa gamaarraata biyyoolessa Oromiyaan tibbana tamsaaseen marii mootummaa ce'umsaa jedhu tibbana gaggeeffame tapha mootummaan Itoophiyaa duuba taa'ee taphatu akka ta'etti hime. Odeeffannoo guutuu dhimma waltajjii sanaa argachuu kan hime marroo dirribaa yoo xiqqaate tilmaamaan qarshii miliyoona 10 ol ta'u itti baafamee akka adeemsifame eereera. Maallaqa hoteelaaf kaffalame malee harkattis gatii geejibaa jedhame hirmaattotaaf qarshii 10,000 kennameeraa jedha. Hirmaattonni walga'ichaa nama 150 gadi akka hin taane eeruun isaan keessaa ajajoonni waraanaa mootummaa fi caasaan tikaa ta'an akka jiranillee eere. Dubbii isaa kanaan ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo marroo dirribaa dubbiin mootummaa ce'umsaa jedhamu siyaasa gowwoomsaatii jedheera. Itoophiyaa keessatti rakkoon akka biyyaatti jira. Naannoo Oromiyaa qofaatti mootummaa ce'umsaa hundeessuun nagaa fiduu hin danda'us jedha. Hoogganaan olaanaa ABO marroo dirribaa haala yeroo ilaalchisuun har'aata biyyaalessa Oromiyaa irratti ibsa laate kanaan dubbii mootummaa ce'umsaa Oromiyaa siyaasa gowwoomsaatii jedheera. Akka marroo dirribaa jedhutti rakkoon akka biyyaatti osoo jiru naannoo Oromiyaa qofaatti mootummaa ce'umsaa hundeessuun nageenya fiduu hin danda'u. Mootummaa ce'umsaa hundeessuun osoo danda'ameeyyuu biyyattii keessatti lolli adeemsifamaa osoo jiru Oromiyaan mootummaa ce'umsaa tolfattee nagaa taatee gara diimokiraasiitti ce'uu akka hin dandeenye ibse. Dhimmoota akka Finfinnee, Dirree Dhaawwaa, Moyyaalee, Madda Walaabuu fi kanneen biroo furuuf dursa nageenyi bu'uu qabaa jedha. Gaaffileen kun yeroo matakkatti deebii argachuu hin danda'u ka jedhu ajajaan olaanaa ABO dhimmoota kana furachuuf dura lolli dhaabbachuu fi nagaan bu'uu qabaa jedhee jira. Uummanni Oromoo daangaa irra jiru ijoolleen keenya aangoo qabatte jedhee hidhannoo isaa ittiin of eegaa ture gurguree rakkoof saaxilame ka jedhu ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo marroo dirribaa siyaasa keessatti wanti dhiiga jedhu hin hojjetuu jedha. Sirni ati ijaarte biyya eegamoo hin eegu ka jedhu irratti hunda'aa jechuun ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo taa'ee isaa akka jiruuf gaaffiin Oromoo deebii akka argatuufi jedheera. Mootummaan bilchiginnaa ajandaa mootummaa ce'umsaa Oromiyaa jedhamu kana sababoota sadiif boce jechuun ka jalqabaa Oromiyaa keessatti deeggarsa dhabuu, sodaa qindoomuu humnoota kaabaa fi waraanni bilisummaa Oromoo tokkummaa jibbe jedhee afaan fajjii uumuuf waan barbaadeef jechuun ibse. Walumaa galatti dubbiin mootummaa ce'umsaa Oromiyaa siyaasa gowwoomsaati jechuun yoo ta'e osoo biyyattii keessatti waraanni adeemsifamu Oromiyaa qofa keessatti mootummaa ce'umsaa hundeessuun hin danda'amu jedhee jira. Oduu itti aanuun walga'ii maaf hafte jechuun milishaan mootummaa uummata nagaa ajjeesuun himame. Hararge lixaa aanaa Habrootti milishoonni mootummaa walga'ii maaf hafte jechuun qonnaan bulaa tokko rasaasaan ajjeesuun dhaga'ame. Namni ajjeefame jedhan kun maqaan isaa Dammaqsaa Mohammed ka jedhamu yoo ta'u milishaa mootummaatiin guraandhala 21 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa ajjeefamee jedhame. Gabaasni suuraan deeggaramee dhaqqabe kanarraa hubachuun akka danda'amutti namni kun badii uumaa osoo hin qabaatiin ajjeefame. Kana irratti fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa hedduun dhimmicha irratti yaada dhuunfaa isaanii laataniiru. Dhimma kana ilaalchisuun Jaawar Mohaammad bara maaliif walga'ii hafte jedhanii nama ajjeesan keessa jirraa jedhe. Hararge lixaa aanaa Habrootti itti aanaan bulchaa gandaa walga'ii irraa maaf hafte jechuun manaa gadi baasee rasaasa lamaan akka ajjeese ragaan nama ijaan argee fi ogeessa fayyaa irraa argame ni mul'isaa jedha barreeffamni Jaawar. Oromiyaa keessatti akka fedhanitti ajjeesuu, rashanuu fi dararaa hammeessuun caasaan mootummaa irra deddeebiin himatamu. Oduu keenya itti aanuun qondaalli mootummaa duraanii obbo Taye Dendea barreeffama isaa nabiyyi baandaa isa sirriidhaa jechuun ibse. Qondaala mootummaa Itoophiyaa duraanii ka ta'e ministeera haqaa hoogganuun osoo tajaajiluu walitti bu'iinsa keessoo aangorraa kaafamee mana hidhaa ka ture Taayeen qeeqa mootummaa irratti barreessu jabeesseera. Namni siyaasaa kun barreeffama isaa guyyaa tokko dura ergaa baga geessanii sirna kabajaa du'aa wal qabsiisee katabeen baandaa sirriin bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa ammaa ta'uu akeeke. Weerara Xaaliyaanii keessatti basaasummaan tajaajilaa akka turan namoonni jecha baandaa jedhamuun waamamaa akka turan himama. Baandaa jechuun dhalataadhuma Itoophiyaa ta'ee kan odeeffannoo faranjootaa kennu yoo ta'u hiiki jecha kana hawaasa biratti namoota biyya gurguran jedhamuun fudhatama. Obbo Taye Dendea jecha kana fayyadamuun cina qabee bulchiinsa Abey qeeqeera. Aduwaan guraandhala 23 bara 1888 guyyaa injifannoo guddaa ka seenaa jijjiiree fi mallattoo bilisummaa gurraachotaa ta'edha ka jedhe Taayeen Itoophiyaanotaaf ammoo akka agarsiisa eenyummaa waloo ijootti ilaalama. Ayyaanichi kan injifannoo waan ta'eef hawwii gaarii ibsatuun gamatti baandota ittiin abaaruunis sirruma. Gaaffii guddaan haala amma jiruun baandaa sirriin eenyu ka jedhu natti fakkaataa jedha. Bara kana inni biyya gurguru isa nagaadhaan situ biyya gurgura jedha ergaa jedhu kan of keessaa qabu barreeffamni Taayee
takkee hattuunis gaafa ari'an hattuu jechaatuma kaataa jedha. Duruu jechuu otoo hin taane waan jennee hanqachuudhaan qeeqamnaa jedheera. Tarii jecha baandota jedhu kana qondaalonni mootummaa olaanoon yeroo tokko ni fayyadamu. Obbo Shimallis Abdiisaa fi Abiyyi Ahmed dabalatee baandota ka jedhuun ibsa osoo laatanii mul'ataa tureera. Barreeffama Taayee keessatti hattuu jechaa fiigdi yoo jedhu warri baandaa jedhee dursee maqaa namaa moggaasu ofii isaaniitii baandaa akka ta'an akeeku yaaleera. Oduu keenya itti aanuun manni murtii Aksum galmee himannaa manneen barnootaa hijaaba dhorkan irratti banamee ture cufuu isaa barattoonni morman. Manni murtii aanaa Aksum manneen barnootaa barattoonni dubartoota musliimaa hijaaba akka hin uffanne dhorkan irratti himannaa dhiyaatee ture cufuu isaa manni maree olaanaa dhimma islaamummaa Tigraay beeksise. Manni murtichaa dhimmichi gara mana murtii olaanaatti ol dabarsuuf aangoo akka hin qabne eeruun karaa jaarsummaatiin yookaan adeemsa bulchiinsaatiin ilaalamuu akka qabu murteessu manni marichaa ibseera. Barreessaan mana maree dhimma islaamaa Tigraay Haaji Mohammad Kaasaay murtiin kun kan kenname erga abbaan seeraa kanaan dura barattoonni hijaaba uffachuu akka hin dhorkamne murteessee ture bakka isaa irraa kaafamuun abbaa murtii biraa ergaa bakka bu'ee boodadhaa ta'uu himan. Akka isaan jedhanitti erga abbaan seeraa haaraa kun ramadamanii booda dhimmicha gara mana murtii godinaatti akka dabarsaniif gaaffii dhiyaatus galmee kana guraandhala 27 bara 2025 cufan jechuun komee dhiyeessaniiru. Barattoonni musliimaa godina giddu galeessaa Tigraay magaalaa Aksum keessa jiraatan uggura hijaabaa kun mirga barnootaa fi bilisummaa amantaa heera mootummaatiin kenname sarba jechuudhaan mormii dhageessisaniiru. Oduu keenya birootiin mootummaan muddamee ABO fi KFO baajeta ramadee waltajjii kaa'ee jechuun Jaawar ibse. Marii ABO fi KFO yeroo darbee adeemsisan ilaalchisuun namni siyaasaa Jaawar Mohaammad fuula miidiyaa dhuunfaa isaa Facebook irratti yaada kenneera. Barreeffama isaan marii KFO fi ABO'n dhiyeenya taasisanii fi yaada furmaataa dhiyeessan irratti atakaaroo gamaa gamanaa dhiyaachaa ture yeroo fudhadhee ilaaleeraa jedha. Jaawar itti fufuun hoggansa dhaabbilee lamaanii fi hayyoota waltajjicha irratti hirmaatan akkasuma qaamota mootummaa irraa odeeffannoo sassaabbachuu ibse. Kanarraa ka'uun wanti inni hubate yaadni rakkoo Oromiyaa mariidhaan fixuu ejjennoo yeroo ABO fi KFO ta'us marii amma godhameef ka'umsa akka ta'e mootummaadha. Adda dureenis muummicha ministeeraatii jedha. Akkaataa mariin kun adeemsifamee irratti yaada kan kenneen ammoo lafa jalaan jaarsummaa gara paartileetti erguun jalqabe. Itti aansee qondaalonni mootummaa olaanoon dubbisan dhumarratti ofumaaf kallattiidhaan hooggantoota mormitootaa qaamaan dubbisuutti deeme. Dhumarrattis haalota waltajjichaaf barbaachisan irra jireessaan isumatu mijeesse jechuun abbummaa waltajjichaa mootummaaf laateera. Akka barreeffama kanaatti paartileen lamaan yaada Abiyyi kanaaf hayyamamoo akka ta'aniif rakkoo siyaasa Oromiyaatiifis ta'ee Itoophiyaaf furmaanni ka dhufu lolaan osoo hin taane mariidhaan ejjennoo jedhu yeroo dheeraaf tarkaanfachiisaa waan turaniif gaafa mootummaan kottaanii mari'annaa jedhu diduun sirrii mitii jedha. Abiyyi Ahmed marii kana gaafa muddamu qabatee as ba'e ka jedhu Jaawar yeroo dheeraaf waamichaa fi waanna marii nagaa paartileen kun dhiyeessaa turaniif deebiin Abiyyi tuffiifni ilaaluu fi waamicha gatii dhabsiisuu ture. Har'a ofumaaf kadhachuutti seenuun isaa muddamsuu hammamii keessa akka jiru akeekaa jedha. Aangoon isaa guyyaarraa gara guyyaatti suntuuraa deemaa jira ka jedhu Jaawar adeemsa amma jiru kana mootummaan akka itti jiru ibseera. Marii akkanaa paartilee lamaan kana taasisuun bu'aa biyyi argatus barreeffama isaa keessatti tuqe. Kanaanis ka jalqabaa mooraa qabsoo Oromoo keessatti qoqqoodama uumuu akka ta'e caqase. Keessattuu ABO wajjin marii marsaa sadaffaa akka gaggeeffamuuf dhiibbaa gama dippiloomaatotaan irratti godhamuu jalaa miliquuf akkasumas paartilee siyaasaa waan ofitti hawwate fakkeessuun ABO moggeessuu barbaadaa jedheera. Dhimma marii ABO fi KFO tibbanaa irratti bu'aa mootummaan ni argata jedhee katabe keessaa yaada ajajaa olaanaan ABO marroo wal fakkaatu dhiyeesseera. Kanaanis akeekni marii kanaa jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo humnoota siyaasaa saboota biroo waliin atakaaroo keessa galchuun diinota isaa qoqqoodee wal nyaachisuu umurii isaa dheereffachuudha jedha. Ajajaa olaanaan ABO marroo dirribaa tibbana haasaa karaa irraa taasiseen akkanumatti dhiyeesseera. Dhimmoonni falmisiisoo ta'an akka as babahan ka godhameef qoqqooddaa uumee nagaa argachuufi jedha Jaawar. Hoggansii fi dhaabbileen Oromoo akka waan sirnichaaf guusa ba'aniitti fudhatamanii ija shakkiin akka ilaalaman fedhaa jedha. Tooftaan qoqqoodanii dhiituu kun haaraa osoo hin taane ka leenjistoota isaa jara wayyaanee irraa dhaaleedha jechuunis barreeffama isaan hubachiise. Yaada furmaataa dhiyeesse keessatti ammoo walwaraansa naannolee biyyattii hedduu hunkuraa jiru hunda saffisaan dhaabsisuu fi lolli haaraan akka hin eegalle ittisu biyyattii gara deemsa ce'umsa haaraatti seensisuudhaan araara dhugaa fiduun sirna bulchiinsa mootummaa diigame deebisanii ijaaruu fi dinagdee laamshee bayyanachiisuu jedha barreeffamni nama kanaa. Akkasuma waliigaltee biyyaalessaa haaraa uummachuudhaan
sanirratti hundaa'uun sirna walqixxummaa uummattootaa biyyattii eegsisuu ijaaruu barbaachisa jedhee jira. Dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irra harkaa qabnu kanaan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.